Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessanii jirra wallahi alhamdulillah kun walitti deemee jira arallee walitti deemnee jirra. Ammallee nama lamaatu karaa deemaa ture. Namni lamaan karaa deemaa turan kun abbaa manaa fi haadha manaati ammallee. Oduma karaa deemanii amma oduu torbee irraa garuu wal fakkaatti xiqqoo bakkatti adda. Oduma karaa deemaa jiranii warra soddaa dubbisuu deeman biddeenaas tolfatanii maal jedhanii karaanis baay'ee fagaata. Amma haala kanaan deemanii guyyaa lama booddee gara warra soddaatti dhufan. Haala kanaan baay'ee dadhabdi abbaa manaas yaaddeerti. Dhiirri sulmaayyuu haa yaadu malee garuu badaa miti. Isin garuu baay'ee yaaddeerti. Amma haala kanaan maal gootee na dhukkubaa jira ittiin haaraan baay'ee na dhukkubaa jiraate. Eenyummoo jaartii soddaa wajjin haasee taphatii waan yeroo dheeraa tureef jecha yaada bahuu barbaadaa miti. Kana buna dhugdee nyaata sis nyaattee maal jetteen harmeesiitiin ani baay'ee na dhukkubaa jira kanumaaf ol seeneen ciisaa ittiin yeroo inni ol seenee ciisu isin maaliifi waan abbaa manaaf yaadde garuu cubbuu hin qabdu. Cubbuu qabdi jettan isin hin qabdu. Warri cubbuu qabdi jettan koomentii jalatti barreessaa sirriidha. Yaaduu qabdi maaliif amma achumaan maal gootee oduma haasaanii gaa maal jaanii mee ol seeniitii mucaa kana laalaa jeen akkasiin taate haadha mana isaati. Amma yeroo ol seenu duruu isin dhukkubaan jirtu abbaa manaa yaaddee yeroo san gaa ol seeniituma dhudhungotee maal jee gaa akkasumatti fayyise. Isin duraanuu dhukkubne yeroo fayyitu achirraa gadi ba'e. Kana maal yeroo achirraa gadi ba'u garuu surreen isaatuun ariifatee bee waan ta'eef suurri isaatuun walitti qulfiin qabdu irraa gad baatudha. Jaartiin soddaaleen argiteerti garuu waan gootu dhabde akkami mucaanuu fooyyee qabdi jennaan laahuun waan jettu harmee koo amma fooyyee qabdi duruu dadhabbii yoo jetti jira amma kenii wayii piraanosool jaam tokko keniin tokko liqimseen dhufee ittiin ilma koo dhugaa keeti jetteen amma isilleen barattee achumaan takka jettee gabbaate gaama intalattii yeroo takka jettee gabbaatu maal jetteen intala koo akkami fayyiteen fayyeen jira kiniin wayii tokko na liqimsisee ture naan jetteen jaartii soddaas baay'ee namaaf shaala wayii kana maal jetteen jetteen yaanni keessa naa galee jira kiniinuma akka abbaan kee yeroo dur na dhukkube na liqimsisaa ture san soddaan koos liqimsisee ittiin achumarraanii amilee laattee fi jaartii soddaa tokko abshaala achumaan gaa maal jetteen ittiin isuma akka abbaan gaafa dursu dhukkubaa ture karaa fagoo deemtanii dhuftan yeroo si dhukkubee si liqimsiise san eenyillee na liqimsiise ittiin jarri akkasitti walii galanii jarri lachuu abshaalaa akkasitti buna isaanii dhaabbatanii duraa isaanii dhuganii isilleen keniinsi liqimsitee fayyitee hashaqaa bulte. Waan akkasiitii akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii wallaahi jira alhamdulillahi. Jaarsin shaashii YouTube laayik godhaa sheer godhaa koomentii jalatti barreessaa. Yaada yoo qabaattanis jalatti barreessaa. Yaada keessan deebisuufillee nu qophiidha. Oduulee takka ni argattu. Barumsa tokko illee ni argattu. Namoonni komii garaagaraa dhiyeessuu barbaadanillee jalatti nuuf barreessaa. Yaada keessan deebisuuf nulleen qophii xumurree jirra. Bara haaraa kanatti galatooma ulfaadhaa qeerroo koo oduulee tokko oduu haaraa wantoota garaagaraa argachuu dandeessu. Maaliif yuutuubii keenya kana jalatti yuutuubiin keenya cheenala haaraa waan taatan faamilii nuuf ta'a maatii nuuf ta'a koottaa isin waamneerra owwaadhaa. Haaluma kanaan wantoota tokko wal barsiisuuf asirratti ittumaan taphannee yeroo dabarsuu fi yaada babbareedaas walii kennaa waa tokko illee wal barsiisaa haala akkasiitiin wal jajjabeessuulleen bareedaadha. Yuutuubii kana laayik godhaa sheer godhaa koomentii illee jalatti kennaa yaada keessan jalatti nuuf katabaa jechuun afaan Oromooti barreessaa jechuulleen afaan Oromooti. Jalatti nuuf xaafaan garuu Amaara. Warra yaada qabdanis wacaafaa keessanii wacaafaa
yeroo isin wacaaftanii nu biraan geessan nullee wacaafni isin biraan geenye maaliif harkaa qabna. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu guys, syukran Habibi. Ifam gitu nomor bisa itu deh. Ada boleh nanti itu deh. Akasin selinja. Malin jatuh ke. Iya ada guys. Tak kerja iya ada. Nadu fulidde ando yeroo tokko tokko dubbiin namaaf hin dhuftu asuma kana dura dubbadhe laayik godhaa sheer godhaa warri gaafii qabdan illee koomentii jalatti barreessaa yaada yoo qabaattan